Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Tokkummaa TV nageenyi badhaadhaa maatii waatinsa alamni nagaa isinin jechaati. Tokkummaan TV'n akkuma beekamu qophii seenaa gootota Oromoo isiniif dhiyeessuu jalqabuun isaa hin beekama. Qophii kutaa tokkoffaatiin qophii seenaa Dr. Hayilee Fidaa haala ajaa'ibaa ta'een isiniif dhiyeessuun keenya kan hin beekamudha. Viidiyoo tokkoffaatiin kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u, amma immoo kutaa lammaffaasaa kan isiniif dhiyeessu ta'a. Kutaa tokkoffaa irratti seenaa Dr. Hayilee Fidaa wantoota garaagaraa keenya kaasuun hin beekama. Dr. Hayilee Fidaa goota Arjoon Jimmaa bara 1939 biqilchite Wallagga Naqamteetti immoo barnoota sadarkaa isaa tokkoffaa kan xumure barate ta'uusaa isiniif eeruun keenya ni beekama. Dr. Hayilee Fidaa abbaa qubee afaan Oromoo jedhamuunis ni beekama. Dr. Hayilee Fidaa goota guddina qubee afaan Oromootiif gumaacha guddaa godhe ta'uun isaatis isiniif eerree jira. Yeroo jalqabaatiif nama kitaaba afaan Oromootiin kitaaba seerluga afaan Oromoo barreessedha. Mata dureen isaas mata dureen kitaabichaa hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhuun nama barreessedha. Bara 1972 akka lakkoofsa Habashaatitti Dr. Hayilee Fidaa. Kanaaf seenaa Dr. Hayilee Fidaa kutaa lammaffaasaa immoo amma kan isiniif dhiyeessu ta'a. Amma dhumaatti akka na hordoftan kabajaadhaan isin affeera. Garuu chaanaalii Tokkummaa TV YouTube chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan viidiyoo kana laayik godhuudhaan chaanaalii kana immoo sabiskiraayib godhuudhaan maatii Tokkummaa TV akka taatan kabajaa guddaadhaan isin affeerra. Amma gara kutaa lammaffaatti kan dabarru ta'a. Eeshi kabajamtoota hordoftoota uummata qaalii uummata Oromoo viidiyoo kana namoota hedduuf sheerii godhuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u seenaa keenya akka wal barsiisnu akka wal beeksisnu nu cinaa akka dhaabbattan na cinaa akka dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafadha. Maaliif yoo nu waliin jajjabeessinu yoo nu wajjin taaneetoo waliin jajjabeessin namni nu jajjabeessu hin jiru, namni nu gargaaru hin jiru. Diinuma alagaanis alaguma waan ta'eef jechuudha. Namoonni hedduun immoo namoonni seenaan kun akka beetoo hin himamne akka hin beekamne namoonni barbaadan hedduutu jiru. Maaliif seenaan uummata Oromoo seenaa guddaadha. Seenaa biyya kana keessatti seenaa iddoo guddaa qabudha. Garuu barreessitoonni biyya kana keessa jiran barreessitoonni tanaan dura barreessaa turan kan nafxanyaa jechuudha, kan sirna bittaa gabrummaa nafxanyaa jechuudha. Seenaa dhugaa ta'e akka barraa'u akka himamu hin barbaadan ture. Amma garuu dhaloonni haarofti dhaloonni qubee kun jechuudha seenaa keenya ofii keenyaan qubee keenyaan wal barsiisuu tokko jennee jalqabnee jira. Bu'aan firii qabsoo keenyattis kan argame ta'uu hin beekamaa jechuudha. Kanaaf bu'aa qabsoo kan ta'e kan dhiigni itti dhangala'e kan lubbuun itti ba'e seenaa gootota keenyaa wal beeksisuun wal barsiisuun adeemsa keenya baruutiif daandii keenya baruutiif bu'uura kaa'uu jechuudha. Maaliif kaleessa wanta darbe kaleessa wanta raawwatame yoon beekne borus garamitti akka deemnu eessa akka deemnu beekuun ulfaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kalee maaltu ture? Kaleessa maaltu ta'e? Kaleessa sadarkaan amma afaan Oromoo ittiin haasofnu kun, afaan Oromootiin barreessinu kun, afaan Oromootiin ittiin waliigallu kun gatiin itti kaffalameeti. Yaa saba koo, yaa saba guddaa Oromoo, gatiin itti kaffalameeti, wareegamni guddaan itti kaffalameeti, aarsaan guddaan itti kaffalameeti. Har'a as geenye. Lafaa kaanee wanti argame tokko hin jiru, lafaa ka'ee wanti dhufe tokko hin jiru, kennaan nuuf kenname tokko hin jiru. Hayyoonni keenya, beektonni keenya gatii itti kaffalanii, aarsaa itti kaffalaniitti har'a nuuf sadarkaa kanarra nuuf gaanii jechuudha. Yookaan immoo geenye jechuudha. Kanaaf dhaloonni amma jirru kun dhaloonni qubee kan jedhamnu kun seenaa kana immoo wal barsiisuun wal beeksisuun pilaatfoormii jirutti fayyadamne carraa jirutti fayyadamne wal beeksisuun wal barsiisuun nurraa eegama jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota Tokkummaa TV YouTube channel. Kanaaf wal bira dhaabbachuun yoomiyyuu taanaan barbaachisuudha. Wallaalaa keenya gorfachuun, beekaa keenya jabeeffachuun, hayyoota keenya deeggaruun, kan wallaale gorfachuun, beekaa jabeeffachuun kan nurraa eegamu waan ta'eef kun yaada yookaan immoo ergaa Tokkummaa TV jechuudha.
Tokkummaa TV'n lagarraa gandarraa bilisa kan ta'e Oromoo akka Oromootitti odaa tokko jalatti kan gurmeesse Oromoo tokkummeessuuf kaayeffatee ka'eedha. Tokkummaa TV'n YouTube chaanaaliin jechuudha. Yaada Tokkummaa TV galmaan ga'uudhaaf biyya keenya Oromiyaa guddisuudhaaf biyya keenya jabeessuudhaaf guddisuudhaaf kabajamtoota hordoftoota keenya Tokkummaa TV akka jabeessitan sheer akka gootan kabajaadhaan isin gaafadha. Sheer godhaa namootaaf sheer godhaa. Seenaan keenya beekamuu qaba. Seenaan keenya dubbatamuu qaba. Seenaan keenya barsiifamuu qaba. Seenaan keenya dhaloota ammaa dhaloota qubee kanaaf himamuu qaba. Kabajamtoota hordoftoota. Ani maqaan kiyya Injiinar Muummee Raggaasaa naan jedhu. Injiinar Muummee Raggaasaan jedhama. Kaayyoon kiyya guddaanis tokkummaa uummata Oromoo yoomiyyuu caalaa cimsuudha. Yoomiyyuu caalaa daraan akka jabaannee tokko taanee gara fuulduraatiin akka deemnu gochuudha jechuudha. Kanaaf karaa siyaasaatiin tokkummaa guddaan nu barbaachisa. Karaa diinagdeetiin tokkummaan nu barbaachisa. Karaa hawaasummaatiin tokkummaan nu barbaachisa. Karaa teekinooloojiitiin tokkummaan nu barbaachisa. Yoomiyyuu taanaan tokko taanee wal dhaggeeffachaatii wal jala yaa'atii gara fuulduraatti deemuun barbaachisaadha jedheen amana jedheen yaada. Uummata Oromoo saba guddaa sodaattamaa gaanfa Afrikaa. Kanaaf ammas seenaa gootota keenyaa wal barsiisuun wal beeksisuun kan itti fufu ta'a. Seenaa gootota keenyaa Oromoon goota hedduu qabdi. Oromoon hayyoota hedduu qabdi. Oromoon beektota hedduu qabdi. Beektota siyaasaa, beektota saayinsii, beektota hawaasummaa, beektota amantaa. Oromoo jechuun guutuu jechuudha. Oromoo jechuun guutuu jechuudha. Guutuu wanni hunduuyyuu kan guutame, kan of danda'e, aadaa mataasaa kan qabu, eenyummaa mataasaa kan qabu, afaan mataasaa kan qabu. Uummanni Oromoo uummata guddaa sodaattamaa gaanfa Afrikaati. Kanaaf ammas nu akka nu jajjabeessitan akka nu wajjin taatan kabajaadhaan isin gaafanna. Yoo wal jajjabeessine malee gandi nu jajjabeessin jiru sa'a abbaan ija jaamsee ollaan gaafa cabsa jedhamu mitiree Oromoo. Kanaaf walaa jajjabeessinu wal tokko haa taanu wajjin tokkummaa keenya yaa uumnu. Tokkummaa keenya akka cimsinuun isin gaafadhaa. Ammas tokkummaa yaa uumnu. Kun Tokkummaa TV YouTube chaanaalidha. Tokkummaa TV jajjabeessinu gara sagantaattan darba. Viidiyoo kana ammas like godhuudhaan, share godhuudhaan, subscribe godhuudhaan maatii Tokkummaa TV YouTube chaanaal akka taatan kabajaadhaan isin gaafadha. Horaa bulaa deebanaa. An Injiinar Muummee Raggaasan jedhama. Nagaan. Lammaffaa seenaa Dr. Hayilee Fidaa Kumaa. Tarkaanfiin miseensota Hayilee Fidaa irratti fudhatamu shororkaa adii yookaan afaan Amaariffaatiin nacci shibbir yoo jedhaniin haleellaan paartii warraaqsa ummatoota Itoophiyaa yookaan immoo IHAPA irratti fudhatame ammoo dhiigaan deebisuuf jecha shororkaa diimaa yookaan immoo qe'ee shibbir jedhaniin moggaasanii turan. Waajjira uummataa garee beeksisaa fi qunnamtii hoogganaa kan turee fi miseensa dhaabbata siyaasaa Hayilee Fidaa fa'aa kan ture Dr. Nagadee Goobazees shororkii adiin shororkaa diimaan ni rukutama. Dhaadannoo jedhee barreessisiise uummanni akka ittiin dhaadatee kaka'u taasise. Gandoonni egaa hidhatanii boodas warraaqsi sooshaalistii Itoophiyaanota hundaa diimooftaraan dhaadannoo jedhu qabachuun paartiin warraaqsa ummatoota Itoophiyaa yookaan IHAPA akka rukutamuuf haala mijeesse. Yaadrimeen shororkaa adii fi diimaa warraaqsa Sooviyeet bara 1917 akka lakkoobsa Awurooppaatti gaggeeffamerraa kan fudhatame ture. Namoonni warraaqsicha irratti sochoosanii fi deeggaran warraaqsotii jedhanii yoo of yaaman faallaa isaatiin gareen jiran ammoo jaallattoota mootii waan turaniif deeggartoota mootitti jedhamuun waamamaa turan. Haala biyya keenyaa yoo dhufne immoo mankaraasistoonnii fi anarkistoonni haleellaa raawwatame shororkaa adii yoo yaaman warraaqsitoonni ammoo tarkaanfii fudhataniin shororkaa adii jedhanii yaaman. Adiin farra uummatummaa fi kiraa sassaabduu yookaan abbootii lafaa yoo bakka bu'an, diimaan immoo aantummaa uummataa fi
warraaqummaa bakka bu'u ture. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa yaadni kun yaada yeroo san ture, yaada ilaalcha yeroo san ture ta'uu akka beekamu kabajaadhaan isin gaafadha. Paartiin warraaqsa ummatoota Itoophiyaa yookaan IHAPA dargii keessa seenee aangoo yeroo qabatetti Mangistuu Hayilamaariyaam nageenya isaatiif sodaate Hayilee Fidaa fi Dr. Sannaay yaamee mariisisuun akka isa cinaa dhaabbatan gaafachaa ture. Gurraandhala 1966 manni barnoota siyaasaa gaafa akka hundaa'u murtaa'u gareen Hayilee Fidaa carraa aangoo siyaasaa biyyattii qabachuu arganneen manneen barnootaa siyaasaa kutaalee bulchiinsa biyyattii keessa jiran 12 hoogganuu kan ture warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaanotaa hundaa'u kan mi'eensoon ture. Mi'eensoon jechuun paartii Dr. Hayilee Fidaa yeroo san hundeesse yookaan immoo hundeessaa paartii mi'eensoon ture Dr. Hayilee Fidaa. Kan hafan lameen ammoo paartii warraaqsa cunqurfamoota Itoophiyaan durfamu turan. Dogongorri isaan uuman garuu dargii bobaa isaanii jala jiru meeshaa waraanaa hamma funyaanitti hidhatee tuffachuu arrabsuu fi xinneessuu ture. Bofti xiqqaatus mataarra hin dhaabbatan jedha Oromoon yoo mammaaku. Dargiin yeroo sanitti hayyoota kana beektota kana Dr. Hayilee Fidaafaa itti fayyadamuudhaan garuu boodarratti lubbuu isaanii kan dabarse ta'uun ni beekama. Kanaaf hayyoonni keenya bara ammaa kanas yeroo ammaa kanas jiran of eeggannoo guddaadhaan socho'uu akka qaban, of eeggannoo cimaan godhamuu fi eegumsi cimaa fi godhamuun akka qabu barna asumarraa kan barannu ta'a. Sochii ejjennoo isaanii haala kanaan jijjiiruu isaaniitiinis miseensonni isaanitti hin beeksifne ture. Kun ammoo miseensota isaanii gidduutti gara hanquu fi jibbiinsa isaaniitiin horateera. Sochiin siyaasaa Itoophiyaa keessa jirus biyyoota Awurooppaa deemnee beeksisuuf jiddugala tokko Awurooppaatti hundaa'uun qaban Dr. Nagadee Gobaze Mangistuu amansiisee doolaara Ameerikaa 10,000 fudhatee karaa daandii qilleensa boolee nagaatti jedhee baye. Miseensonni kaanis akka biyyaa ba'an kakaasaa waan tureef biyyaa ba'an. Hagayya 14 bara 1969 hooggantoonni warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaanotaa hundaa mi'eensoon dargiin nyaatamanii as buuteen isaanii dhabame. Hayilee Fidaas isaan keessaa tokko ture. Hayilee Fidaa paartii hundeessaa mi'eensoon yookaan warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaanota hundaa ta'uun ni beekama. Kanarratti garuu dargiin lubbuu isaanii hamma dhumaatti barbadeesse as buuteen isaanis dhabamu seenaan Dr. Hayilee Fidaa kun ni beeksisa. Mi'eensoon yookaan gariin Hayilee dargii cinaa dhaabbatee qabsaa'uu filate. Filannoo isaa dargii kaayyoo isaatiin wal hin fakkaanne cinaa dhaabbachuuf kutachuun isaa har'arra dhaabbatee nama ilaaluuf daandii qabsoo hidhannoo dhiisee mucuccoo hallayyaa bileerraa dhaabbatee akka ture afaan guutanii dubbachuun ni danda'ama. Kun kabajamtoota hordoftoota keenya dogongora Dr. Hayilee Fidaan uume ta'uu danda'a. Dargii cinaa dhaabbachuun yookaan immoo dargii deeggaruun dogongora guddaa akka tures ni beekama. Garuu maaltu beeka? Dr. Hayilee Fidaa yaada isaa keessatti wanti inni yaade keessa ta'anii dhiyaachuun jijjiirama fiduun yookaan kallattii jijjiirama fiduun ni argama yaada jedhu qabaachuu danda'a. Paartiin warraaqsa ummatoota Itoophiyaa yookaan IHAPAan dargii fi warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaa hundaa mi'eensoon osoo adda hin baasin haleeluu jalqabe. Haleellaan kun shororkaa adiin mogga'ee dargii fi mi'eensoon tarkaanfiin fudhatan ammoo shororkaa diimaa mogga'ee jedhama. Namoonni baratan marti jaalatanis ta'ee osoo hin jaalatin deeggartoota maarkisizim leeninizim ta'an. Hayilee Fidaanis walitti dhufeenya dargii waliin qabu cimsuutti ka'e. Hayilee Fidaanis walitti dhufeenya dargii waliin qabu cimsuutti ka'e. Bara 1967 Sisaay Haabtee dura taa'aa dhimma siyaasa dargii walitti dhufuun dhimma Eertiraa irratti mari'achuuf hooggantoota biyyootii Arabaa ja'a waliin wal arguun haasa'aa turan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa seenaan Dr. Hayilee Fidaa kuma
kanammaaf qopheeffanne kutaa lamaaniif kan qopheeffanne kanuma fakkaata. Dr. Hayilee Fidaa haala inni ittiin lubbuun isaa darbe wanti beekamu kan immoo ifa ta'e tokko hin jiru. Garuu warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaa hundeessaa kan ta'e yookaan immoo mi'eensoon hundeessaa kan ta'e Dr. Hayilee Fidaa lubbuun isaa mana hidhaa keessatti akka darbee fi haala sukkaneessaadhaan dhumarratti akka darbe ni beekama. Dr. Hayilee Fidaa wayitaa inni Awurooppaa turetti gumaachni inni qubee afaan Oromootiin seerluga afaan Oromootiin hundeessuu keessatti uume yoomiyyuu taanaan kan hin dagatamnedha. Dr. Hayilee Fidaa kitaabota 3 kan gumaache yoo ta'u, kitaabni inni jalqabaas Language in Ethiopia Latin or Gi'iz for Writing afaan Oromoo Taaxaq 1972 irratti kan maxxanfame yoo ta'u, kitaabni kun barreeffama afaan Oromootiif Laatinii wayyamoo Gi'izii wayya kan jedhu qorannoo yookaan immoo research paper inni dhiyeessedha. Haaluma kanaan barreeffama afaan Oromootiif Laatinii ta'uu akka qabu, qubee Laatinii ta'uu akka qabu Dr. Hayilee Fidaa research isaa yookaan immoo qorannoo fi qo'annoo isaa keessatti gabaaseet yookaan immoo dhiyeesseet jira. Kitaabni inni lammaffaa Dr. Hayilee Fidaa barreesse immoo Hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhu. Afaan Oromoo Grammar Book bara 1973 kan barreesse yoo ta'u, kitaabni kun immoo seerluga afaan Oromoo kan irratti kan xiyyeeffatudha. Seerluga afaan Oromoo seera giraamarii afaan Oromoo haala barreeffama afaan Oromoo amma jiru kun amma itti fayyadamnu kun bu'uura kan kaa'e Dr. Hayilee Fidaa ta'uusaa kan beekamudha. Kitaabni inni sadaffaa immoo Dr. Hayilee Fidaan yeroo sanitti bara dukkana san keessa barreesse kitaaba ogbarruuti. Mata dureen kitaabichaas bara birraan bari'e kan jedhudha. Dr. Hayilee Fidaa qubee 35 qubee afaan Oromoo yeroo sanitti inni kaa'e qubee 35 fayyadamuun lafa kaa'e yookaan immoo kan barreessedha. Kanaaf kitaabni Oromoo kun for the first time kitaaba literature yookaan immoo ogbarruu yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin barraa'es akka ta'e ni himama. Kutaa tokkoffaa keessatti immoo Dr. Hayilee Fidaan sadarkaa barnoota isaa ilaallee jira. Sadarkaan barnoota isaa digirii jalqabaa ji'ooloojiidhaan yuunivarsiitii Finfinnee yookaan immoo Addis Ababa yuunivarsiitii irraa barate yookaan immoo fudhate. Digirii lammaffaa yookaan immoo maastersii isaa Sociology and Social Anthropology biyya Faransaay irraa kan fudhate yoo ta'u, digirii sadaffaa immoo filoosofiidhaan barate yookaan immoo falaasafaan achuma yuunivarsiitii Faransaay irraa kan fudhatedha. Seenaan Dr. Hayilee Fidaa kutaa lamaan qopheessine haala kanaan kan xumuramu ta'a. Yaada keessan fi ilaalcha keessan iddoo yaadatti barreessan irratti akka lafa nuuf gootan kabajaan isin gaafanna. Akkasumas Tokkummaa TV YouTube channel immoo akka hordoftan akka duuba buutanii namoota hedduuf sheerii akka gootan kabajaa guddaadhaan isin gaafanna. Horaa bulaa deebina. Ammas Oromoon tokko siyaasaan tokkummaa uumuu qabna. Dinagdeedhaan tokkummaa uumuu qabna. Teknooloojiidhaan tokkummaa uumuu qabna. Yoomiyyuu taanaan dhimma tokkummaa Oromoo irratti gaaffiin hin ka'u. Dhimma tokkummaa Oromoo irratti gaaffiin ilaalchaa tokkollee hin ka'u. Namni amantaa garaagaraa hordofuu danda'a. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Garuu Oromoon kaleechas har'as borus tokko. Horaa bulaa deebana.